Dirra jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaa irraa nu hordoftan marti keessan kan dhiiraa kan shamaraa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya bakkuma jirtan maratti sinagoo jechaa oduu kan isinitti himu anu marsabaati. Jalqaba irratti barreessituun waajjira hayyuu duree ABO duraanii aadde Meetii Milkoo mirgi wabii ishee eegamuufis ajaja qaama oliiti jechuun mana hidhaatti ittifamte. Aadde Meetii Milkoo waajjira hayyuu duree ABO'tti barreessituu ta'uun tajaajilaa kan turte ji'a 9 dura poolisii Oromiyaatiin qabamuun ishee gabaasuun keenya ni yaadatama. Turtii ji'a 6 oliif himatni utuu itti hin banan kan turte yoo ta'u qorannoo fi himataa malee waajjira poolisii Burraayyuu aanaa sadaffaa keessatti hidhamtee turuu isheen dabalata rakkoo fayyaaf saaxilamuun rakkachaa jiraachuu ishee gabaasnee turre. Maatiin aadde Meetii Milkoo himati itti banamuu dhabuufis dhimmi ishee ilaalamuu diduu isaatiif qaamolee mootummaa garaagaraa fi dhaabbilee mirga namoomatii ergaa iyyatanii booda turtii ji'a 6 booda poolisiin mana murtiitti ishee dhiyeessus himata banuuf ragaa walitti qabachaa jiraachuus himuun yeroo beellamaa gaafatee akka ture OMN gabaasee jira. Manni murtichaas yeroo qorannoo dabalataa poolisiin gaafatee dhowwuudhaan dhimma ishee alarraa akka hordoftuuf mirga wabii kan eegeef yoo ta'u poolisiin utuu ishee hin hiikin akka hafetu barame. Turtii ji'a 9 booda maatiin yeroo lammataaf dhimma ishee mana murtiitti yoo himatan manni murtii dhaddacha Burraayyuu waxabajjii 21 bara 2013 yeroo lammataaf dhimma ishee ilaaluun aadde Meetii Milkoo fi aadde Liidiyaa Alii Nuuree wabii qarshii 3,000 akka hiikaman ajaja dabarsee ture. Maatiin qarshii mirga wabii gaafataman erga kaffalanii booda waajjira poolisii Burraayyuu aanaa sadaffaa ajaja murtii diduudhaan ajaja qaama olaanurraa dhufeen akka hin hiikne jedhame jechuun maatirraa xalaayaa fuudhuu akka dide miseensi maatii hidhamtoota kanneenii OMN'tti himee jira. Aadde Meetii Milkoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduun mana murtiitti utuu hin dhiyaatin waajjira poolisii Burraayyuu aanaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuun barame. Jaarsa argaa dhageetti fi hayyuu Booranaa Abbaa Bagaajaa Jirmaa murni shiftaa piipiin halkan ajjeefamuun gatame. Godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Tulluu Faraaddaa irraa jaarsa argaa dhageetti fi hayyuu Booranaa Abbaa Bagaajaa Jirmaa halkan kaleessaa adoolessa 30 bara 2021 qaama murna piipiin magaalaa Tulluu Faraaddaa yookaan Meegatti ajjeefame. Hayyuun kun yeroo baay'ee gama ummataa bahuun nama roorroo ummata irratti gaggeeffamu mormaa turan tahuun ummata biratti jaalalaa fi kabaja guddaa kan qaban turan. Maatii firoottanii fi jaallattoota Abbaa Bagaajaa Jirmaaf jajjabina hawwina. Odumatti aanuun hojjetaan UN obbo Geetaachoo Raddaa waliin mul'atan ilaalchisuun walfalmiin yaada uumame. Qondaala dhaaba mootummaa federaalaa shororkeessaa jedhee labse kan tahan obbo Geetaachoo Raddaa waliin suuraa miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa ture irratti kan mul'atan hojjetaan sagantaa nyaata addunyaa WFP'n gara biyya biraatti jijjiiraman. Torbee muraasa dura yeroo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Maqalee gadhiisee bahu humnooti TPLF magaalatti erga to'ataniin booda suuraan lammii biyya alaa tokko obbo Geetaachoo Raddaa waliin dhaabbatanii bilbilaan saatalaayitiidhaan yennaa haasa'an agarsiisuu miidiyaa hawaasummaa irratti tamsaa'uun ijoo dubbii tahee ture. Namni suuraa sanarratti mul'atan UN'tti qindeessaa sagantaa nyaata addunyaa yeroo bal'aa Toomaasinidha. Suurichi erga mul'ateen booda ibsaa fi yaadni garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti adeemaa kan ture yoo ta'u BBC'n dhimma kana qulqulleessuuf ibsa gaafatee ture. Itoophiyaatti dubbii himaan sagantaa nyaata addunyaa deebii kenneen hojjetaan dhaabbatichaa Toomaasaan Itoophiyaarraa geeddaramuun biyya biraa deemaniiru. Qondaalli WFP kun biyyaa ari'amee yookaan akka bahu taasifame jechuun gabaasaaleen garaagaraa bahaa turan. Sababii namni kun Itoophiyaatti bahan ilaalchisee odeeffannoo dogongoraa miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa akka ture hubanneerra. Tahus gabaasaaleen kunneen bu'uura hin qaban jechuun dhaabbatichi deebii BBC'f imeeliidhaan ergeen beeksiseera. Daawwattoota keenya oduun dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti abbootiin gadaa bilchiginnaan ofiif aangoo laateef ilmaan hiyyeessaa sobanii gara ibiddaa ergaa akka jiran maddi keenya madda nageenyaatti hime.
namoonni akka nama ofiif deemuu fakkeessanii uummata dogongorsaa jiran tokko abbaa gadaa bilchiginnaa Ahmad Muhammad Umar, lama Shee Muhee Umar fi nama lama ganda masarataa irraa kan tahan maqaan isaanii adda hin baane. Gochi isaan uummata sobanii dalagaa jiran waan baay'ee nama qaanessuu fi ofiif akka nama deemuu fakkeessanii namoonni kaan ammoo bukkee deemanii qawwee samitti tumaa fi abbootiin gadaa abbootiin amantaa keenya osoo nuti jirruu deemaa jiranii nuti maal taana jechuun uummata miira keessa galchanii gara ibiddaa erga oofanii booda ofii isaaniitti dhokatanii konkolaataa biraatiin mana isaaniitti galanii bultii 4-5 dhokataa akka jiran maddi keenya kun nuuf himan. Aanaa Artummaa Fursii magaalaa Caffaa keessatti maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf jedhuun kaabineen aanaa namoota suuqa qaban qarshii 15,000 kaffalaa jechuun dirqisiisaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatiif hime. Namoota suuqa qaban dirqamaan qarshii 15,000 kaffali yoo didde suuqa keenya cufna jechuun doorsisaa jiraachuu maddi keenya kun hime. Namoota suuqa qaban yeroo ammaa osoo doorsifamuu ijaan arge keessaa tokko Hasan Maammee nama jedhamuudha jedhu maddi keenya kun. Achuma Artummaa keessatti bulchitoonni gandichaa magaalaa hanga baadiyyaa kan maqaan isaanii tokko Abbaa Galmaa, lama Adam Lootee Hasee, sadi Aliyya Adam kan jedhaman milishoota walitti qabuun deemaa Tigraay lolaa jechuun yeroo ajajan milishoonni lakkii nuti hin lollu jechuun yeroo isaan didan eegaa hin lollee qawwee lafa kaayaa deemaa jechuun dirqisiisanii milishoota warra walgahii san irra jiran hunda irraa qawwee 10 akka hiikan maddi keenya madda nageenyaatti himan. Akka maddi keenya kun jedhutti dursa hojjettoota mootummaa irraa fixanna sana booda gara hawaasaa dhufna hawaasni of qopheessaa yoo diddan qawween keessan takka takkaan waraqaa irraa qabna isinirraa fuuna jechuun akka dhaadataa jiran dubbatu maddi keenya kun. Aanaa Baatee keessattis mootummaan bilchiginnaa suuqa daldaltootaa irra deemuun qarshii 15,000 fidaa jechuun uummata dirqamaan doorsisaa akka jiran maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akkuma isiniif gabaasaa turre warri lola hin deemnu jettan Itoophiyaa gadi dhiisuu qabdan jechuun kaan doorsisanii fedhii isaanii malee kaan waraanatti ergaa jiran yoo ta'u warra daldaltootaatiinis yoo 15,000 hin finne suuqa keessan cufaa deemaa jechuun doorsisa hamaa nurraan gahaa jira mootummaan baduuf deemu kun jedha maddi keenya kun. Eegaa hordoftoota keenya oduun biyya keessaa qabannee dhufne kana fakkaata. Oduu keenya kan simbiraan gahe Umar Sabaatii fi Anaaliyyaa Hasanii oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.